naa godhu. Inni dhukkubsachuurra an miila tokko dhabuu naa wayya. Sini garee hin danda'u. Sini garee mee akkasii du'aa naa godhaa. Rabbi obboleessa keellee si haa fayyisu. Rabbi sillee si haa gammachiisu. Rabbi sagalee isaa bareedaatiin si naasa. Sagalee bareedaan naa naasa. Hin beeka akka hin dandeenye. An duraanuu beekadheen jira. Karaa na jetti gaafa inni na jalaa bade. Na jetti akka hin jiraami bakka. Na dhagaa gaafa inni waan achi ta'e. Na du'aa naa godhaa sinin jaalladhaa. Sinin kabajaa. Du'aa inuma naa godhaa bakka. Rabboomaan siif haa fayyisu. Rabbiin si fayyisee sillee achi keessaa si baasee rabbii walis si naaf iddoo. Okay? Baqa kanan barbaada. Waan biraan barbaadu. Rabbiin siif haa fayyisu naan jira. Dhugaa namni haadha dhabee hin jiraadhu jedhami. Ani obboleessa dhabdhaan hin jiraadhu. Okay? Waan akkasii irraan barbaadu du'aa qofa. Rabbiin si haa fayyisu. Abbaan yatiimaa abbaan miskiinaa si haa fayyisu. Okay? Egaa namni yeroo baay'ee rabbii yatiima gatee hin gatu jedhamamti. Isumaa ilaaluuf kan abbaasaa kan haadhasaa rabbi rahmataan cirsu sana laalee haa fayyisuuni miira keessan galee dhugaa waa'ee saahibaatiin kaasetan. Kanaafuu dhaadha gammachuun qabaa dhaadha dhugaa akka duriitii miti. Dur nyaachuudhaaf illee natti tolu. Garuu erga jireenya koo keessatti saalitti kiyya dhuftee galtee namoonni an jaalladhu dhufanii galanii gammachuun harkadhee. Bakka maraattuu namni jedhu hin jiru amma bara. Amma namuu barcumarraa naa ka'a. Kun hundi nama qabaachuudha. Duraanuu haadha abbaa dhabuu kootti namni na tuffate namni maraattuu nan jedhe ana fayyaa kanan jedha. Duraanuu nama dhabuudhaan jedhe wallaahi dhugaan sirii jedha bara. Sababa sanaan kaasee waan dhukkubuun beeku Allahu alim waan inni dhukkubsatu deemeera mana hakimaa hunda onneen na dhukkubaadha. Onneen dhukkuba sini garee hafuura akka asmiis hin jenne rakkoo nutti ta'e hakimanni deemin hin jiru Jarman keessatti beekadha. Faranjii harka jiraata. Innaa maqaa anna sodaadhaa amaana haadha kootii amaana abbaa kootii nyaataa jira. Wallahi nan bu'a sanaasitti dhufee saamuna kanaasitti kolfee sinii wajjin taphadhu dhugaan se'e. Saayibitti kiyya alatti illee hayuutti illee maaliif jireenya sii guutuu anaaf jecha wallahi nama na hamatuu miti nama na jibbuun jaallattu nama ijaamtuutiin na laala feetu sigaa istiin yeroo takka dheeme ni dhoksaan hin jedha bakka mana bakka sini garee na ani obboleettiin qabu jedhu obboleessan qabu jedhin qaba garuu inni immoo amaanaa rabbiiti. Yaa rabbii koo yaa rabbi fatiyyee gammachiisii fatiyyee obboleessa sii fayyistee obboleessa siitii waliif fiddee yaa rabbi kiyyaa guyyaan sun guyyaa yoo miti yoo lubbuun jiraan immoo wal agarraa. Amna akkasii maaliif namni galata namaan himne ani aሁንም በምድር ላይ jaarsa arkadhee jaarsa yoon heerume jaarsi kiyyaaf saayibtitti kiyya hayyuu waliin qabdan jaarsa kiyya nan hiikaa kan akkasii argachuudhaaf waa bayii hedduu bu'uunatti na barbaachisa. Waa bayii hedduu jireenyi kun alama duniyaan kun fakkeessituudha. Nama akkasii immoo nagarreen. Eka jaarsi deemnaan jaarsaa dhufas ni galee. Isiin deemnaan garuu hayyuun deemnaan hayyuun hin deebitu. Abadan. Wallaahi jaarsi kiyyaaratti isitti filadhu jedhemu. Waan isiin filadhaan. Warabbal kaaba rabbiin ifa kana naan ibsiin.
አልደራደርም ስን ያለ ነመጋሪ ቀባችሁን በሬዳዳ ማለት ነው። በቃ ገመቹን ቃ እደሰታለሁ ደስታ ገመቹ ኮፍሉ ጠበቹ ጅሬኛ ቦ ኬሳ ባተኒ በቃ ዋውን ዳን ገመደን ጅራተን ነመጋሪ ቀባና እንዱባ ኦኬ እና ኦሮሞቲያ መሙዲ ከነ ኬሳኒ ባና ወሪ ሲጎነ ገተን ተከተከ በሬሳ ሲፍ ጎና ዱአይ ፈቱኮ ሲጎና obboleessa keetiif illee siin goonaa hin yaaddawini sillee si jaallanna warra jettanii naa gootumi naa godha wallahi naa godhaan akkasin naa gootan hin barbaada inni qoonjo akkasin du'aayi naa gootan hin barbaada du'aayi na barbaachisaa obboleessa kiyyaa fi baay'ee amaanaadhaaf abbaadhaa adaadaan qabnu abbeeraan qabnu firan qabnu lamman qofa ani yeroon asirratti haadha namaa arrabsitanis baay'ee keessi kiyya hubataa haadha ta'ee argiatu ta'in gubaa haadhaan beeka si galee gaafa haati kee duutu gubaa hunda sana beekta yoo tummoo dhugaadhaan haadha kee jaallattu ta'e gubaan haadhaa sii galaa gubaan faamilii sii galaa si galee nammoo gizee iida amma raamadaanni dhufe yaala raamadaana yeroo baay'ee na kaffa'a raamadaanni gizee dhufe maama heeloo akkam jirta umaayyee maallaqa sii erge dur akkasin jedhaan si amma namni na biratti amma saayibban kiyyayyuu na biratti hin jedhanu bakka waan hundi isin inaafsisaa wanni haadhaa wanni obboleessaa wanni faamilii kun isin inaafsisanna du'aa inaaf godhaa fi amma karaa jaalalaatti deemnaa miira keessaa ba'ee wanni kaases waa'ee sarpiraayizii irraa kaaseetiin waa'ee ayyuu dubbannaa miira keessan galaan galatoo thank you jaalalaan na dirqee man jaalalaan na qabee hin qabu balleessaa jaalalaan na qabee hin qabu balleessaa poolisii qoyaati bakka sheerii keetii eenyus rakkiseen naan cufte hayyuu hundeet nash bakka wanni maaliif cufte aamin 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 wallaahi aamin Amin ergatanii yootu du'aa naa gootanii har'anatti tolesni galee waan biraatti. Amin 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 amin. Poolisii akkam maakii biran jiraan bareef dhufee kalees bakka wayii deemna inni ganama bakka wayii deemna kana jedheeti. Okay ayyee si rakkisanii. Anima blokii na gootense. Shiruun addunyaa sobaa hundi asmassaayidha fakkeessaadha namoonni fakkeessaa namoonni asmassalaa namu fakkeessee jiraata nuti immoo akka namaan dandeenyu. Okay. مالك يرقد بطو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جرتا والله الحمد لله هذا مغنى ما انت قاعد السلام عليكم مدوكم بارك الله فيكم الله يرزقك يا رب ساعدونا بقرب السلام عليكم ربنا يسعدك يا حبيبتي ان شاء الله السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف عندكم بتوفاتي أكم؟ فاتي نقول بسيرته والله. أبشري كيفتيكو ربي نبليسك اللي عافية أساسي فاقوتو ربي سليسي أقب مجيسو ما كيلي أبا كيلي ربي جنتتي نمو للقسي أقولو أبشري فيا إنبو إن شاءت لرهند والله
Kuna raafta abshirii rabbiin tokkichi biraa jiraatu obboleessa keellee gahaa jedhee rabbiin siif fayyisu inshaallah bi'iznillah. Na abshirii siin jedha shaayaate taphadhu kolfi taphadhu booyin yeroo kolfite taphattu sirraa bareeda. Yaa miira keessa galee tanii bara. Naaf gala wallahi. Akkam naa godhaa qaba maal Oromoo yoo koppiliink namni tokko koppiliink naa godhani maal rakkoo qaba. Akkasii abshiriin siin jedha ishee wanti hundinuu kaayirumaa fi wanti hin darbine hin jiru. Namni immoo dhukkubsachuu wama jiru fayyuunis immoo wama jiru abshiri shaayate. Wallaahi. Badaam. Yaa dhukkubsachuunis du'uunis hundi keenya iyyuu karasti deemnaa bara. Namuu kan duunaa hin dhukkubsannaa waan nurra gahullee hin beeknu si galee. Wallahi. Wanni rabbiin beekamu. Hin beekamudha. Maslaa isaanuu haa guutuu malee koppiliin kanaa godha wanni na jaallattan koppiliin kanaa godha. Ati yoo keessi kee qulqulluu ta'e wanni hundi sii ta'a bakka wanni hin taane. Namarra rabbirraa eeguudha waan hundaayyuu wanti rabbi namaaf hin kun hin jiru. Sabaruudha waa hundarra ammaa wanti sii hinfatu sabari du'aayii kee godhi. Sabari shaayate waa hundayyuu alhamdulillah jedhi waa hunda dhufu. Jedhaan jira wallaahi takka jechuu dhiisee hin beeka itteeti. Dhiisee hin beeka. Lubbuu jirtaa? Akkam. Jira galatti rabbii. Isee hunda sin dubbisan jedha immoo na sin galchitu carraa immoo ganamaan naalattee galatuumi. Waa takkaasiin jechuu barbaada lubbuutii yaa gisee hundaayyuu wanta hundumaa beekaa waa'ee kee jechuun asirratti naa dubbattu. Dhaamsa takkaan sii qaba. Rabbiin haadha keetiifis jannata haa kennu. Abbaa keetiifis jannata haa kennu. Nuti yookiinis abbaa hin qabnu ta'a. Namni immoo guyyaa dhalate irraa du'a malee duuti dhala lammata dhaloota. Keenyayyuu achumadhaan. Kun immoo gahama. Haadha ofiitii dawwalanii abbaa ofiitii dawwalanii fira ofiitii dawwalan namatti dhagahama eenyumaa taana jechuudha. Namni kamuyyuu ka fatanaa dhabees ka qormaata tokko dhabeeyyuu hin jiru. Wanti gabaabsee sin jechuu barbaadu jechuudha. Atiin tuni isee hundallee hin booyinii rabbii kee kadhadhu. Waasin jedhu amma maa jijjiiramtee jirta baay'ee tokko natti tolta gin immoo waa'een kee akka waa'ee kootii wayitti natti dhagama yeroo kamu iseen gadi bu'ee viidiyoo kee ilaalu si jamare yoo si ilaalu imimmaan hin qabadhu waan inaaf ragaadha jechuudha. Atillee jaarsa gaarii akka rabbi sii kennu siif kadhannaa Oromoonis namni kamuyyuu amantaadhaan otoo waliin qoodin du'aayee si haa godhanii jaarsa gaarii kan akka keetti jaarsa laphee cabaa jaarsa laphee qulqulluu kan akka keetti rabbiin sitti haa qabu wanta yaaddee yaada muraada keessi haa guutu. Amma waan gootu jaarsa tokko yoo argatte ati hin heerumtaa hin deessaa. Dhalli kee sun bakka abbaa siif haa bu'anii bakka obboleessaa si haa bu'anii yoo zarriin kee illee dhalaan hin waamamne ta'e dhalli kee bakka maatii keessiif haa bu'u. Hin kolfina abbo maal kolfuu? Kanas hin jedha bareedduuti yaa sitti baay'isee jira. Ittiin boonta ijoollee kee guyyaa tokko ishii. Inshallah. Inshallah du'aa isaa godhan Oromoo ajjala deemtanii hin kolfinaa du'aa godhaa fi obboleettii kennaa. Jaarsa haati waa'ee jaarsaa dhageessee dhufte namni jaarsa dhabeenyu naafa kennu dhugaa keetii galatoominaan. Garuutu immoo gizee irra deddeebitee jaarsa jettu kolfani ka dhugaa ani takkaa jaarsa rakkatee. Ka jaarsa tara hin jiru godhu bara kana jaarsuma akkasumaan
jaarsaa dhiira yoo ta'e birrii kudhaniin dhibba lama bitannee gallasii galee yaa jaarsumatu hin jirre maal jaarsi bitamu barbara kana dhiirri birrii malee hin bitamtu. Dhiira akkasii moo rabbi nurra haa qabu hunduma keenyarra. irraa haasa'e